Kennaa nuuf kenname beekuu mata duree jedhu irratti yaada xinnoo isin wajjin haasa'a. Jireenya moo'ichaa akka jiraannu kan nu godhu, jireenya fiixaan ba'umsa qabu, jireenya gooftaa wajjin tokkummaa gaarii qabuuf amantii qabu akka jiraannu kan godhu maayinni yoo jennee kennaa nuu kenname kan adda baasnee yoo beekneedha. Namooti baay'een yookaan kiristiyaanoti baay'een kennaa isaaniif kenname kana, kennaa ulfina qabeessa kana, kennaa jabaa kana hin beekan waan ta'eef akkaataan isaan kennaa kana itti qabatan sirrii miti. Akkaataan isaan kennaa kana wajjin jiraatan sirrii miti. Akka Waaqayyo barbaadutti, akka Waaqayyo fedhutti miti kan isaan wajjin jiraatan. Waaqayyo kennaa kana wajjin bifa addaatiin akka jiraannu barbaada. Warri kennaa kana wajjin bifa addaatiin jiraatan immoo kennaa kana keessa eebba jiru, humna jiru, ayyaana Waaqayyoo jiru arganii shaakalaniitu darbu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kennaa kana wajjin bifa addaatiin akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Mee waa'ee kennaa kanaa ilaali. Kennaan kun maayinni jennee yoo ilaallu kennaa ulfina qabeessa የከበረ ስጦታ ነው። Wanti kennaa kanaan qixxaatu hin jiru. Biyya lafaa kanatti kennaa baay'ee kenneera Waaqayyo. Qilleensa galfannee baasnu illee nuu kenneera. Lubbuu nuu kenneera Waaqayyo. Qabeenyaa nuu kenneera Waaqayyo. Oguma nuu kenneera, beekumsa nuu kenneera. Garuu kennaan kun hundumtuu amma kennaa kanaa hin ga'u. Kennaa kanaan hin qixxaatu. Kennaan nuu kenname kun kennaa hundumaa caaluudha. Mee amiin jedhaa. Anaaf jedhame guyyaa har'aa waggaa 2000 dura kennaan ulfina qabeessa dhalatee naa kennameera jedhaa. Ani immoo nan qabadha jedhaa. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Kennaan kun maal yoo jenne kennaa ulfina qabeessa, kennaa kabajamaadha. Kennaa Waaqayyo warra barbaadaniif kenneedha. Kennaa hundumaaf laatamu miti. Waan isin dhibuu mootummaan namaa biyya lafaa kana irratti qabeenyaa guddaan laatamee kennaan kun kan isaaniif hin laatamne baay'een isaanii kan darban jiru. Kennaa kana Waaqayyo warra jaallatuuf kenna, warra barbaaduuf kenna, warra bara baraan kaadhimateef kenna Waaqayyo. Kanaaf kennaan kun kennaa ulfina qabeessa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Yohaannis tokko nu dubbisime waa'ee kennaa kanaan isinitti agarsiisa. Kennaan nuu kenname kun maal akka ta'e isinitti agarsiisa. Yohaannis tokko nu dubbisi Wangeelaawi. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoon ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyoon bira ture. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Kennaa nuu kenname kana waa'ee isaa Yohaannis gaafa haasa'u akka jedha. Sagalichi jalqaba ture. Angafa waan hundumaatti sagaleen kun, lafti kuniif samaayin kun utuu uumamin sagaleen kun tureera. Kennaan nuu kenname kun tureera. Wanti isin amma argitan kun hundumtuu warqeen, meetiin, samaayin, lafti nu dabalatee kennaa kanaan kan isaan dhufan. Lakkoofsa 3 naa dubbisime achuma irratti. Kennaa kanaan kan isaan argaman. Waa'ee kennaa nuu kenname kana akka isin itti yaaddaniif, akka isin sirriitti hubattan nan barbaada. 3 nu dubbisa achuma tokko 3. Wanti hundinuu isumaan ta'e. Wanti hundumtuu isumaan ta'e. Kennaa amma nuu kenname kanaan ta'e. Wanti hundumtuu isin lafarra ilaaltan kun, uumamni isin ilaaltan kun, samaayirra lafarra galaana keessa wanti isin ilaaltan kun kennaa nuu kenname kanaan ta'e. Eshi. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Lammaffaa irratti immoo maal jedha asuma irratti? Sagaleen kun jalqaba ture erga jedhee booddee sagalichi immoo Waaqa bira ture. Sagalichi Waaqayyo bukkee ture yeroo jedhu maal agarsiisa? Person እንደሆነ ያሳያል. Yookaan identity akka inni qabu agarsiisa. Eenyummaa akka qabu. Kanaaf sagalichi jireenya kan qabuudha. Eenyummaa kan qabuudha. Kanaaf sagalichi Waaqayyo bira ture. Kennaan nuu kenname kun eenyummaa kan qabuudha. Personality kan qabuudha. Person የሆነ ነው ማለት ነው። Kanaaf Waaqayyo Abbaa
ilmaa hafuura qulqulluu sadii waaqa tokko jennee waamna. Waa'ee kennaa nu kenname kanaan gabaabaatti isin agarsiisee darbuu barbaada. Kanaaf kennaan nu kenname kun ittaansee immoo maal jedhaa? Ofuma isaatii iyyuu kennaan sun maal ture jedhe? Waaqayyoon ture. Sagalichi waaqa bira ture erga jedhee booddee sagaleen kun immoo ofuma isaatii maal ture jedhe? Waaqayyoon ture. Kennaan nu kenname kan akkasin hubattan hin barbaadu. Kanaaf Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadii waaqa tokko jennee waamna. Kennaan kun utuu nuun kennaminiin durayyuu Waaqayyoon ture. Kennaan kun utuu nuun laataminiin durayyuu Waaqayyo wajjin wal qixxee ture. Kennaan kun Waaqayyo akka Waaqayyo waaqeffamutti waaqeffamaa ture. Humna waaqummaatiin Waaqayyo bira ture. Mee Filiphisiyoos 2:6 dubbisi. Humna waaqummaatiin Waaqayyo bira ture. Waa'ee kennaa kanaa akkasin hubattaniif sirriitti akkasin qabattanii wanti nus itti agarsiisee darbuu barbaada. Inni bifa waaqayyummaatiin utuu jiru. Inni bifa waaqummaatiin utuu jiru. Maal kennaan nu kenname kun? Nama ta'eetu hin dhalatin bifa eenyuutiin jira? Bifa waaqummaatiin jira jedha. Phaawulos wala Filiphisiyoosiif yeroo barreessu eshi ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Ulfina waaqummaa isaa isa abbaa wajjiniin ol isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Isinii galeera? Hin barbaadu, hin deemu, an adduma kanaan ta'a, aboo kanarraan ta'a, aangoo kanarraan ta'a. Akkamittiin nama ta'ee gadi bu'a? Akkamittiin gad of deebisa jedhee hin yaadne. Gad of deebise nama ta'e galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Nama ta'e nuuf kenname. Waa'ee kennaa kana akkasin hubattaniif kennaa kana keessa humna jiruuf ayyaanaaf eebba jirutti akkasin fayyadamtan nan barbaada. Eshi tifufi. Inni ulfina sana gadhiisee. Inni maal sana gadhiisee? Ulfina sana gadhiisee. Mee Yesuus jedha. Anaaf jedhee ulfina isaa gadhiisee anaaf kennameedha. Kennaan har'asii kenname kun ulfina isaa dhiisee isa siif jedhee gad deebi'eedha. Isiniin galle mee amiin jedha. Ulfina isaa dhiisee waaqummaa isaa dhiisee waaqummaa Waaqayyoo wajjin wal isa qixxeessu dhiisee gad of deebisee nama ta'e mul'ate. Eshi akka waan tokkotti hin galle of godhe. Akka waan tokkotti hin galle of godhe. Paraalaayistii of godhe jechuudha. Waa hojjechuu akka hin dandeenye of godhe. Waaqummaa isaa dhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe. Eshi waan hundumaa bifa garbummaa isaa fudhatee. Bifa garbummaa fudhatee fakkaattii namummaatiin dhalate. Fakkaattii namummaatiin maal ta'e? Dhalate. Warqee inni ta'e Yesuus si keessa buufatee jira. Ana keessa buufatee jira. Pireezidaantii shammiti. Maaliifi? Maal jedha? Foon ta'ee inni kana maaliffaasaa maal jedha? Innis nu keessa buufate. Haalelooyaa. Mee warqeen na keessa jira jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf sagalichi foon ta'ee dhugaaf ayyaana uffatee nu keessa buufatedha. Inni kana maariffaa, inni Ingiliffaaf maariffaa isaatii tokkodha. Inni Oromiffaa immoo nu bukkee buufate. Sanas haa ta'u Yesuus Kiristoos dhalatee nu wajjin jira. Mee Amaanu'eel na wajjin jira jecha. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf akka nama taraa tokkootti of hin ilaalina. Anaaf isin keessa albuuda guddaa jira. Ilma Waaqayyoo jira. Kana kennaa kana wajjin yeroo ol baraa deemu. Kennaa kana kunuunsifachuuf sirriitti qabachaa yommuu deemu. Kennaa kanaaf ulfina laachaa yommuu deemnu jireenyi keenya geeddaramaa deema. Kanaaf hin jedhe sila namooti baay'een kennaa kana kunuunsifachaa jiran. Sirriitti qabachaa jiran. Nama si bukkee jiru kennaa Waaqoo sii kenna kamitti qabdee jirtaa jedhiin. Dabaliin. Yohaannis akka jedha gara namummaa isaarraa fuudheetu gara
waaqummaatti fida. Namaan jalqabee waaqaan fida. Waa'ee Yesuus Kiristoos kan. Mucaatu nuu kenname, ilman nuu kenname erga jedhee booddee iddaansee maal jedha? Aboof aangoon gateettii isaarra jira. Gara waaqummaatti fidaa deema. Kanaaf Yesuus Kiristoos inni nuu kenname kun raawwatee nama, raawwatee waaqa. Perfect man, perfect God jedhama. Wanti tokko raawwatee nama, raawwatee waaqa. Amantiin keenya kana jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Aboof mootummaan gateettii isaarra jira. Aboon Gooftaa Yesuus Kiristoos aboon aboo caalu gateettii isaarra jira. Waaqa irratti, lafa irratti, lafa kana jalatti aboon isaaf kenname eessarra jira? Gateettii isaarra jira. Ameen. Kana jechuun aboodhaan kan guute jechuudha. Aboon isa gararraa jiru kan hin jirre jechuudha. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dubbate bartootatti akka jedhe aboon naaf kennameera. Waaqa irratti, lafa irratti, lafa jalatti maal naa kennameera? Aboon naaf kennameera. Ilmi nuu kenname kun aboo akkasii kan qabudha. Mee kan naa kenname isa aboo qabuudha. Hin beektu waan ta'eefitu budaa safara kee jiru sodaattaati. Hin beektu aboo sii kenname, aangoo sii kenname hin beektu sirriitis qabaddeen jirtu waan ta'eef tolchaa safara kee jiru sodaatta. Dagaanii safara kee jiru sodaatta. Aboon aboo caalu galuu sirka jira. Meen harka jira jedhaa. Haalelooyaa. Isaan sodaachuu qaba. Maaliif lafa irratti, waaqa irratti, lafa kana jalatti humnaaf aangoo kan qabu sii kennamee jira waan ta'eef. Kanaaf ilmi mucaan nuu dhalateera, ilmis maal ta'eera? Nuu kennameera. Mucaan dhiiraa nuu kennameera. Inni amaareffaa. Wanti liji tasattoon al numme. Waaqayyo ilma nuu kenne kana aangoo fi aboo alamiti kan inni nuu kenne. Aboo fi aangoo isaatiin nuu kenne. Kanaaf dhukkubsataan fayyaa, kanaaf seexanni ba'a, kanaaf dinqiin adda addaa maqaa kanaan ta'a. Aboo isaa fudhatee hin deemne. Kennee deeme Gooftaa Yesuus. Kanaaf ati abbaa abooti. Abootti immoo dhimma ba'uun kan keeti. Aangootti dhimma ba'uun kan keeti. Waaqayyo dhufee abootti dhimma itti siin ba'u. Sammuu sii kenneera, hubannaa sii kenneera, beekumsa sii kenneera. Aboof aangoo sii kenname kanatti dhimma kan ba'u sii. Hamaa yoo jiraate hidhuu dandeessu. Aboof aangoo qabda. Wanti rakkise yoo jiraate rukutuu dandeessu. Aboof aangoo qabda. Aboof aangoo sii kennametti dhimma ba'uun kan keeti. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ittaansee maal jedhaa? Maqaan isaa gorsaa dinqiidha. Ameen. Gorsaan biyya lafaa kanarra jiraachuu danda'a. Mana tamaariitti karaa adda addaatiin namooti beekumsa qaban, oguma qaban nu gorsuu danda'u. Waan tokkoon isinitti himaa, gorsa dinqii garuu nu gorsuu hin danda'an. Gorsi dinqiin Yesuus bira jira. Gorsi jireenyi namaa ittiin geeddaramu, jireenyi namaa kan ittiin jijjiiramu, lapheen namaa, furri namaa gorsi ittiin geeddaramu Yesuus bira jira. Ameen. Kanaaf baay'een keenya as keessaa machooftu kan turre gorsee nama nu godhe. Amiin jedhaata. As keessaa ashiishii tuutaa kan turre gorsee nama nu godhe Yesuus. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Gorsi dinqiin Yesuus bira jira. Gorsi jireenya namaa geeddaru, gorsi jireenya namaa jijjiiru, gorsi keessa namaa giddiru, gorsa dinqii jedhee kaa'ee jira. Isaayaas gorsaa dinqii mee irra deebisaa jedhaa. Anaafi jedhaa. Yesuus jedhaa. Gorsaa dinqii jedhaa. Gorsa kana yommuu fudhattu, gorsa kana hojii yommuu walii galtu jireenyi kee guddachaa deema. Gorsa kana yeroo dhageessu jireenyi kee ija godhachaa deema. Namooti gorsa kana dhageenya yoo jiraattan gorsi biraan hin jiru. Gorsi inni dhuma ittiin Waaqayyo nama gorsee nama deebisu, ittiin nama eebbisu, ittiin nama jiraachisu. Gorsaa dinqiin gorsaa Yesuus. Maal si gorsaa jira har'a Yesuus? Kennaan sii kenname kun karaa kam sitti agarsiisaa jira? Maal sitti dubbachaa jira? Maal siin jechaa jira? Gorsa dinqii kana akkamitti qabattee jirta? Akkamitti fudhachaa jirta? Moo yaallessaa jirta? Isinittan himaa
gorsi dinqii lafa kanarra jiru tokkittiidha. Innis kan Yesuus Kiristoosi. Gorsa dinqii kana fudhadhaa. Halkan yeroo inni si gorsu dhaga'i. Guyyaa yeroo inni si gorsu dhaga'i. Mana kee yeroo inni gorsu, jireenya kee yeroo inni gorsu dhaga'i. Maaliif gorsi dinqii Yesuus bira jira waan ta'eef. Gorsi nu guddisu, gorsi nama nu godhu, gorsi nu jijjiiru, nu geeddaru, namatti nu dabalu, nu eebbisu Yesuus bira jira. Gorsa kana keessa jira. Ameen. Warri dhagaan har'ayyuu hin ba'u. Na dhagaa isiniin jedha Gooftaan. ስሙኝ ይላችኋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጅ። ነጠጋ ወሪ ጎፍታንሽን ጎርሳ ጅሩ ዴቢያ ነጠጋ ጎርሰ ጎደጋ ኢጀ ጎደቱ የደ ጎፍታን ነመታቱ የደ ጎፍታን አፉሪ ዋቀዮ አማ ከከሰ ጎቲ ዋንደ ጎደንገላሳ ባየን ጎርሰ ጎፍዳቻን ጅረኔ ባየን ናውጭ ወሊ ገላን ጅረኔ የደ ጎፍታን የሮን ጎርሱ ነጠጋኒ አልከነን ጎርሰ ጉያነን ጎርሰ ነጠጋኒ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ጉሪ ኢየሱስን አጋውሲ ፈበነም ኢሳ ኬሰ ጅራ ጅጅረምኒ ኬ ኢሳ ኬሰ ጅራ ጌደረምኒ ኬ ማሊፍ ሰገሌ ዋቀዮ ጎርሰ ድንቂ የደ ካየ ጅራ አንዴ ጎርሰ ድንቂ ጉንስርታ ባናት ጎርሰ ሸፋፋ ተከገረ ኬዱ ጎርሰ ሰይጣና ጎርሰ ነማ ኢሳ ፊታን በውሰን ቀብ አቱ ፊላዱ ከሚን ነገስ ጎርሰ ድንቂ ሲወየሙ ጎርሰ ነማ ሲወይ ነጠጋ የደ ጎፍታ ኢሲኒን ጎርሳ ነጠጋ ጎርሰ ጎደጋ እንጉደቱ ጎርሰ ጎደጋ ኢጀ ጎደቱ ጎርሰ ጎደጋ ከራንኬ ሰንስኒ ቀጄላ ሄዳ በረት ጎርሰ ሳደገኝ ዋቆኑ ፈክ ጎርሳ ድንቂ ጀዴቱ ካየጅራ እዳኔ ማልጀዳ ዋቀ ጀባ ጋራ ዋቁማት ፊዳ ከናገን ከናኑ ገነመ ዋቀ ዋቀ ጀባ ላፋ ዩሚት ዋቀ ጀባ ዋቀ ቢሻን አዳኒ ዋቀ ቢሻን ዳኒ ትገደር ዋን ቁርጥሚ ለማፍ ብደን ገር ቡጀ ሸኒ ነመኩመ ሸኛችሽ ዋቀ ደጋር ጉተ ቢሻን ከሳባስ ሜ ዋቅኒኮ ዋቀ ጀባ ዳይዳ ዋቀ ላፋ ሚትገንሲ ገነመ ቀባሳ ወላልተ መለ ቀባሳ ሲንገል መለ ዋቀ ጀባ ሲገነመ አፉረ ስለክሱ ሰነ ጫላ ጀባ ዳ ኢየሱስ አሜን ሜ ጀባ ዳይዳ ሃሌሉያ ሜ ነመሲ ቡኬ ጅሩ ሀርጋን ቀቢ ዋቀ ጀባ ሲገነመ ኤኒን ሳያስ አከጀዳ ዋቀ ጀባ አሜን ዋቀ ላፋ ሚትገኑ ይቀም ኢታንሴ ማልጀዳ አባ በረበራ አሜን አባ ማሊ ሜ አባ በረበራን ቀባይዳ አባ በረበራ ነመን ገነ ገሩ ይሳ ካንዩ አባን ከሲ ዲሴራ እቱ በጅሩዩ ሲገቴራ እቱ በጅሩዩ ፈትጅርቱም ቤቆም መቃቀ ይራም በቴ እኒ ገሩ በረበራን ሲያደታ ሜያንኮ ሰበረበራት ሄዳ ዋንቲ ሲነፈረት ላልደንጉም በረበሩማ ይንቀቡ የለውም ዘላለማዊ አይደለም አቄ ደቄ አዋለ ብረገ እንደንደው ሲንጀር አባን በረበራ ገሩ ሲፉዴ ደርባ በረበራን ሲጅራችሳ መቃ ዋቀዮ አይብፋም ሆሪዳ በረበራን እንጅራት ቤጉምሳ በረበራን እንጅራት ቢፈቴ አመላልቱ በረበራን እንጅራት ሞቱማራ በረበራን እንጅራት አቦ ቀብዱ በረበራን እንጅራት በረበራን እንጅራቱ ኢልማ ዋቀዮ ሳረሲ ከነመ ከናፍ አባ ማሊቴዳ አባ በረበራ አብሻለታ አባ በረበራ ቀበዳ መቃ ዋቀዮ አይብፋም እዳኔዮ አንገፈ ነጋ አሜን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን በከነጋን በዴ ሰገሌ ከነረዳ በዴን ጀዳ ነጋነተው ነጋንስ ሊፈተው ነጋን መነ ከሳ በዴ ዴቢው ነጋን ጅሬኛ ከሳ በዴ ዴቢው ነጋን እጂ ከሳ በዴ ዴቢው ነጋን ጎለ ከሳ በዴ መቃ ኢየሱስን ዴቢው ማሊፍ አንገፈ ነጋቲ ዋንቴ ነጋሲ ፈከኑ ክርስቶስ ሚያንኮ አንገፈ ነጋቲ ዳ መነኬ ከሰጀ ጉምሰጅራ ዋሚ አንገፈ ነጋ መነኬ ረት ዋሚ ጅሬኛ ከረት ኤጋ ሙጫ ድንቂቴ ከነቱኑ ከነመ አሜን ሮሜ ሰደሶ ዶሚለማ ዋቀዮ ኢልመሳ ኡቱም መረርሲፈቲን ሁንዱመ ኬኛፍ ደበርሴ ኤርገ ከኔ ዋቀዮ ኢልመሳ ኡቱም መረርሲፈቲን ሁንዱመ ኬኛፍ ደበርሴ ኤርገ ማል ጎዴ ከኔ ሜና ከነሜ ረዳ እሺ
waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure. Gaaffiidha. Waan si barbaachisu Phaawulos waan nuyi barbaannuuf ilma isaa Yesuus Kiristoosii wal bukkee qabee madaalee dubbata. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin erga hunduma keenyaaf kenne isa wajjin waan nu barbaachisu nuuf hin kennuure. Deebii kana deebisaasi. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Wanti si barbaachisu kana keessa jira. Isa si kenname kana keessa jira. Mana yoo ta'e, jireenya yoo ta'e, haala kee amma geeddaramu dide yoo ta'e akka geeddaramu kennaa kana keessa jira. Wanti si barbaachisu, jireenya kee wanti barbaachisu, gaa'ila kee wanti barbaachisu, jiraachuu wanti si barbaachisu, fuudhuuf kan si barbaachisu, heerumuuf kan si barbaachisu kennaa kana keessa jira. Addoo biraa laallannu Phaawulos kana dubbata. Kennaa kana keessa jira. Isa wajjin waan hundumaa akkamitti isiniif hin kennure? Menaaf kenna jedha. Waan si barbaachisu gooftaan siif kenna. Erga kennaa ilma isaa Yesuus Kiristoos waaqa isa ture kana foon godhee dabarsee sii kenne isa wajjin waan nu barbaachisu Yesuus nuuf kenna. Menaaf kenna. Jedha menaaf kenna jedha. Nama si bukkee jiru ilma isaa erga sii kenne jedhiin. Waan si barbaachisu hundumaa jedhiin. Ilma isaa kana wajjin siif kenna jedhiin. Hallelujah. Hallelujah.